Ashama kam jirtu hordoftoota Oromiyaa Media Network oduu har'aaf qabnuun isinittima oduu har'aa kan isinittiman yoo hingidaate turtiin keessan nufaana haa ta'u jenna. Godina Harargee lixaatti rakkooleen madda komii hawaasaa turan ammas furmaata hin arganne jiraattonni keessumaa hooggansa madda rakkoo ta'an aangoorraa kaasuun wal qabate iddoowwan birootti tarkaanfilee fudhatamaniin jijjiiramni tokko mul'achuu eegaleera kan jedhan jiraataan magaalaa Mi'eessoorraa OMN'f yaada kennan godina Harargee lixaatti garuu tarkaanfiin fudhatame hin jiru haaromsi odeeffamus nu bira hin geenye jechuun komatu. Hooggansi godinichaa gubbaa hanga gadiitti qaama ilaalcha duraaniin socho'an isaan qeerroo fi quuqamtoota saba diinummaan ilaalanidha jechuun komataniiru. Rakkoon hawaasaa akka furamuuf kan barbaadamu taanaan haaromsi dhugaan godinichatti hojiirra ooluu akka qabuufis gaafataniiru. Gamroon dhimmi namoota labsii yeroo muddamaan wal qabate humnoota koomaand poostiin hidhaatti guuramanii naannoodhuma isaaniitti akka ilaalamuuf qajeelfamne ba'ullee namoonni magaalaa Ciroo fi iddoowwan birootii qabaman ammallee manneen hidhaa magaalaa Dirree Dhawaatti hiraarfamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Rakkoolee akka godinaatti jiranii fi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan irratti yaada jiraattota godina Harargee lixaa OMN'f yaada isaanii kennan sagalee akka itti aanutti isin dhageessifna dhageenye walitti haa deebinu. Akka godina kanatti jechuun rakkoolee hammaataa naannolee biraa keessa illee wantoota jijjiiramaa jiran aanaa kana keessatti ammoo wantoota jechuun godina kana keessa waan hin jijjiiramne hedduu jira. Maaliif kaabineen godina kana bulchaa jiran kaabinuma Kaadiree Muftaar Kadirii fi akkasumas inni lammaffaa fakkeenyaaf ammaa yoo waan tokko seen gaararraa beekame gaararraa jechuun mukarra maxxaneef gaararraadhaan muka jechuun dandeenya. Namoonni as godina kana keessa jiran namoota akkasii sanii lammaffaa nama fakkeenyaaf masalatti nama ajjeesee nama fakkeenyaaf Maammayyaa jedhamu aanaa Odaa Bultuun kaabineedhaan geeffame. Lama tokko namni maqaan isaa Shamshaa jedhamu Bordoddi irratti nama dhahee amma Daaroo Labuu irratti kaabineedhaan jira. Namoonni akkanaa kun jechuun akkana wal qabatanii namoota jechuun sirna duraanii san jechuun sirna nama nyaataa, sirna hattootaa fi sirna kiraasassaabdotaa san leellisaa turantu ammallee aanaa kana keessa jira jechuudha. Godina kana keessa. Inni biraa kaabineen godina kana bulchaa godina irraa kaasee hanga sadarkaa jaleessitti hundi isiidhaa warraantummaa sabaatii fi jaalalbii mataa kana waan hin qabne waan ta'eef namoonni kun qeerroonis ta'ee hawaasni keenya manguddoon biyyaa dhimmi kuni dhimma hundaarraas bu'uura waan ta'eef jijjiiramaa fi diip riiformiin akka nuuf godhamuuf wantoota tokko itti deemamuu qabaachuu fakkeenyaaf masalaatis deessanis akkasuma itti deemamuu qabaachuu. Inni biraa fakkeenyaaf yeroo dabarte Dr. Abiyyi namoonni labsii yeroo muddamaa kanaan hidhaman gara naannoo isaaniitti deebi'anii akka biyyatti galanii jechuun naannoo isaaniitti deebi'anii jechaa ture. Kan godina kana ammoo ijoolleen jechuun fakkeenyaaf aanaa Ciroorraa ijoollee magaalaa Ciroo keessaa fudhatamtee gara Dirree Dhawaa deemte agammaa jechuun teessii namni argeessin jiru jechuudha. Kanaaf wantoonni hedduun kun waan rakkoo fidaa jiraniif namni keenya fi manguddoo fi qeerroon dhimma keessattuu haaromsaa kana xiyyeeffannaa keessa galfatanii itti deemuu qabuun jechuu barbaada. Qeerroo Oromoodhaa akka ija jibbaatiin ilaalantu godina kana keessa jira jechuudha. Bulchaa godina irraa qabsee hanga sadarkaa jaleessitti waan kun nurraa akka sirraatu qabu jechuu barbaada. Gara oduu keenya isatti aanutti wayitaa ceenu ammoo Harargee bahaa Naadadaritti waraanni mootummaa nama Addanaa Baajuun Diimuume jedhamtu rasaasaan dhahanii hospitaala Naadadaritti wal'aansarra jiraachuun himame. Dargaggoonni hedduunis aanichaa qabamanii achi buuteen isaanii dhabamu jiraattonni dubbataniiru. Faayizaa Iliyaas bal'ina oduu kanaa akka ta'anitti dhiyeessiti. Godina Harargee bahaa Naadadar Araddaa Urjii Jaalalaa keessatti humnoonni raayyaa ittisa mootummaa wayyaanee hawaasa nagaaf tasgabbii dhorkataa jiran. Robii dabre jechuunis gaafa caamsaa 9 halkan keessaa sa'aatii 9tti adda bilisummaa Oromootu Araddaa tana keessa jira jechuudhaan bulchitoota Araddaa hunda yaamuun hawaasa ofirraa quba hin qabne irratti dhukaasa banuudhaan
Dubartii Oromoo Nabiyaa Jundii Muummee Jaamtuu rasaasaan harka ishee keessa dha'uun akka malee miidhamtee yeroo ammaa hospitaala Dadaritti argamtii jechuun jiraattonni OMN'f himan. Kana malees jaan jiraattonni kunneen nama Hassan Nuur Bayaan Jaamu ati dura taa'aa qeerrooti jechuudhaan qabeenya inni qabu dukkaana guutummaan guututti eefasaaman booda isallee qabanii irree bichaamaa irraan gahuun ukkaamsanii eessaa akka isaan geessan hin beekamne jechuun himan. Dargaggoota hedduunis araddaa urjii jaalaa keessaa balleessaa tokko malee nama Hassan Nuur Bayaan Jaamu waliin qabaman tarreen maqaa isaanii Muhammad Ahmed Ibsaa Ali Haydar Muhammad Ali Haydar obboleeyyan lamaan jechuudha. Shabboo Abdii Umar Diinii Ahmed Xiqqaa Abdii Saanii Umar Qadir Abdallaa Godii fi Hassan Bayaan Umar yoo ta'an isaan kunneen humnoota mootummaa wayyaaneetiin handhuura isaanii keessa uleedhaan micciramu miidhaan jabaan irra ga'us dubbatu. Namoonni humnoota waraana wayyaanee hawaasaa fi dargaggoota kanatti yaamuudhaan miidhaan kun akka dhaqqaban taasisan keessaa muraasa. Bulchaa ganda Wanduu Zawdee, bulchaa nageenyaa ganda Jaafar Abdul Xaaw, Muhammad Ibrahim, Muhammad Bakar Hussein yookaan Mulluqii, Qadir Nuursee, Fatiyaa Ahmad Ibro, Abdallah Ibrahim yoo ta'an isaan keessaa namoonni afur basaastoota ta'anii warra humnoota diinaa kanneen wajjin hawaasa hirriba dhorkaa jiran hoggaa ta'u nama maqaan isaa Muhammad Bakar Hussein yookaan Mulluqii Jaamuu irratti ammoo qeeroon araddaa urjii jaalaa tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaan innis hospitaala Dadaritti akka argamu odeeffannoo achirraa dhaqqabe ifa godha. Lammiilee sababa eenyummaa isaaniif qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsi kallattii garaagaraan taasifamu itti fufeera. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa galii gurgurtaa CD Magzummaarraa argame birrii walakkaa miiliyoonaa deeggarsa lammiilee buqqa'aniif oolchaniiru. Badri Yuusuf bal'ina oduu kana qopheesseera. Sidiin manzuumaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa haarayni maxxansan walakkaa miiliyoonatti gurgurame. Sidii mata duree lammiif jedhu baasan kana horiirraa argamu hundumaa lammiilee Oromoo buqqa'aniif kan arjooman tahuu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa beeksisanii jiru. Sirna eebbaa sidii kanarratti abbootiin amantaa fi ulamaa'onni akkasuma hayyoonni Oromoo hedduminaan irraa qooda fudhatan. Dr. Kamal Haji Galato, Sheek Sultaan Aman, Sheek Muktee Muhee, Dr. Mararaa Guddina, Tamaam Abbaa Bulguu, Ustaz Ahmad Din Jabal, Ustaz Badru Hussein, Ustaz Yasin Nuru, Ustaz Gali Abbaa Bori, Ustaz Haydar Khadir, Obbo Taayyee Danda'a, Sheek Jamal Aliyyii fi Ustaz Sufiyaan Usman keessummoota kabajaa tahuun argamanii jiru. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kaasitaalee manzuumaalee gorsa ciccimoo of keessatti hammatan yeroo garagaratti ummataan gahuun nama dandeettii addaa uuman badhaasee qaban akka tahe beekamaadha. Gorsoota kanas afaan Oromoo fi afaan Amaaratiin maxxansuun ummata biratti akkaan akka jaalataman isaan taasise. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa nama rakkate gargaaruun arjoomanis kan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gitu akka hin jirredha namoonni isa beekan kan dubbatan. Lammiilee Oromoo sababa weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin qe'eef qabeenya isaan irraa buqqifamanii Harargee, Baalee fi bakkoota biratti argaman qaaman dhaqanii daawwatuun adda durummaan namoota gargaaraa turan keessaa Raayyaa Abbaa Maccaa nama tokko. CD haaraa mata duree lammiif jedhu maxxansan kanas galiirraa argamu hundumaa lammiilee Oromoo qe'eef qabeenya isaan irraa buqqa'anii bakkeetti faca'anii argamaniif kan oolchan ta'uu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mirkaneessanii jiru. Egaa lammiilee qe'ee ofirraa buqqaafamanii rakkoof saaxilaman hirphuuf ammas hojiin kallattii garaagaraatiin eegalame itti fufeetu kan jiru. Galiin guddaan irraa argamaa jedhamee kan abdatame gurgurtaan lootarii tomboollaa maqaa lammiif jedhuun qophaa'es guyyaa har'aa ifatti eegalameera. Sirna baniinsaa gurgurtaa lootarii tomboollaa kanarratti sagaa dhaabbileen garaagaraa abbootiin qabeenyaa magaalonni fi qaamoleen hawaasaa adda addaa hirmaannaa ho'aa taasisaa turaniiru. Hojiin lammiilee qe'ee ofirraa buqqaafaman kana dhaabbiin qubsiisuu fi gara jiruu fi jireenya isaanii idileetti deebisuu kun cimee itti fufuu akka qabus waltajjicha irratti dhaamameera. Gama biroon ammoo lammiilee dhumti dhaabbiin qubsiifamaniiru jedhamanillee deeggarsa gahaa argachuu dhabuun rakkoolee garaagaraaf saaxilamanii jiraachuu oduu keenya kanaan duraatiin bal'inaan isin biraan ga'aa turreerra. Rakkoon gama kanaan dhaga'amaa jiru sagaa dhimmaa xiyyeeffannoo guddaa barbaadudha. Gara oduu keenya itti aanuttanii ce'aa oduun keenya itti aanus rakkoodhuma hidhattoonni naannoo Somaalee jiraattota naannoo sanarratti dhaqqabsiisaa jiraniin kan wal qabatudha. Godina Harargee bahaa magaalaa Erargootaatti weerarri humna addaa poolisoota Somaaleen hawaasa nagaa gooluu miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu itti fufeera. Guyyaa kaleessaarraa jalqabee hanga har'aatti abbootiin warraa lakkoofsaan 350tti tilmaamanis irraa buqqifamanii aanaa gooroo guutuu araddaa teessoo keessaa qubsiifamanii jiraachuun himameera. Muhammad Fantaallee bal'ina oduu kanaa qopheesseera.
Jiraattonni godina Harargee Bahaa magaalaa Hararii fi naannoo isiidha haala akkaan ulfaataa ta'e keessa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Dhiibbaan bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee hawaasa Oromoo irratti raawwataa jiru daran hammaachuu fi erga tibba kana weerartoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee sabboona Oromoo Abdii Adam Muhammad ajjeesanii kaasee haalli naannichatti deemamaa jiru hedduu yaaddeessaa akka ta'e jiraattonni himan. Sabboona fi qabsaa Oromoo maqaan isaa Abdii Adam Muhammad jedhamu ergootaa keessatti humnoota poolisii addaa naannoo Somaaleetiin bobbaafamaniin godina Harargee Bahaa Araddaa Qanxaraasaa jedhamtutti haala suukanneessaa ta'een ajjeefamuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Akka ibsa jiraattota naannicharraa hubanneetti bulchiinsi naannoo Somaalee magaalaan Erer teenya Oromoon homaa asiin qabdu jechuun ilmaan Oromoo ergoota akka gadi dhiisaniif dhiibban humna waraanaatiin irratti raawwatamaa jira. Wayitammaa poolisoonni addaa naannoo Somaalee hawaasa gooluun qabeenyi isaanii jalaa barbadeessuu fi saamuun miidhaa jabaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni achirraa qunnamne addeessanii jiru. Nutis dhimma kana daran qulqulleeffachuuf jiraattota garasii hedduu bilbilaan qunnamnee turre. Sababa kanaan wal qabatee jiraattonni Erer abbaan warraa lakkoofsan gara 350 tilmaamaman ergootarraa buqqaafamuun godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu Araddaa Teessoo jedhamtutti akka baqatanidha kan jiraattonni dubbatan. Akkoo dhiibbaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru gosaan qoodame uummanni naannoo Somaaleedhaa uummata galchuuf jala ijaaranii uummata keenya uummata Oromoodhaa dhiibbaa mirgaa addaa waan irra gaggeessaa jiraniif bakka rakkoo amma ammatti ajjeechaa gaazaatti irratti qabeenya isaanii dargaggeessu kan buqqaataa jiraniif. Rakkoon hamaan bakka ani qunnamaa jira haalamma irra jiru amma abbootii warraa 350 qabeenya buqqaasanii Oromoo naannoo isaanii qabeenyaa fi waan hundarraa buqqaasanii qabeenya isaanii kan barbadeessanii kan gubanii bakka amma uummanni sana ammaan sana amma asitti walitti qabnee amma asii qaama rooba keessa amma gubanii ammaan sana walitti qabnee amma kuwan daa'imman mee amma madee keessa ilaa amma kan hundee jira amma daangaa Kami jenis kata memang milik kerja kan berkali itu kan gajar dan betul ini. Asal orang kaya sekarang orang mana dibaca itu mana orang mana dia orang godan tende ini bukannya juga itu. Malum amma orang bisa bisa kami dibaca lama masyarakat kami dibaca ini itu. Dhalattuun naannichaa gara sirraa dubbifne immoo rakkoo magaalaa Hararitti maatii sirra gahee fi haala naannichatti deemaa jiru nuuf himtee jirti. Caamsaa 11 bara 2018 waraanni poolisii addaa naannoo Somaalee nama tokko ajjeesee nama 5 immoo madeessuu dubbatti. Abdii Adam Muhammad kan yoo ta'an ajjeefame magaalaa Hararitti buutarraa ajjeefame yoo ta'an oolanii gabbaatee ture. Sababa sanirraa ka'ee Gustaan Oromoo jechuudhaan amma namni haasanii ilmaan Oromoo har'aan tana dukkaana obboleessa biyyaatti akkasumas dukkaana Oromoo warreen dukkaana Oromoo jedhamu guutuutti jarrasanii bakka Oromoo guutuu magaalaa irra keessa barsiisanii giraanarratti jedharra. Ammaan tana yeroo ammaan tana ummaan biyya qabeenya biyya keessatti hin malee qabeenya biyya keessaan deemu jettee ijoollee keenya laaftee ijoolleen biyya obboleeyya biyya guutummaan guutuu baratanii Oromiyaa galanii jirani qabeenya isaanii dukkaana isaanii guutummaan guutuu barbadeessanii amma bakka wanni jiru bakka hin jiruutiin jedhu magaalaa keessa iddoo biilaa jedhamtutti kan har'aan sana kana gaggeessanii nama tokko du'e tokko nama kalee nama 5 madeessanii uummanni Somaalee nama 5 ilmaan Oromoo madeessan jechuudha. Kalee nama 5 madeessanii uummanni ka'ee baqatee magaalaa keessa gara Oromiyaa bakkatti ilmaan Oromoo sababa Guyyaa kaleessaa caamsaa 12 bara 2018 immoo qabeenya hawaasa nagayaa barbadaa'uu namoonni hedduun immoo qeerraa buqqa'uu fi hedduun immoo gara maneedhaatti guuramuus ibsitee jirti. Hawaasni qe'ee fi qabeenya sarraa humna waraanaatiin dhiibamee buqqaafame kun beelaaf dheebuuf yoo saaxilaman hanga ammaatti gama mootummaa naannoo Oromiyaatiinis ta'ee mirga kamiinuu deeggarsa homaatuu kan hin argatiin ta'uun ibsameera. Raayyaan ittisa mootummaa ayyaanee kan naannicha qobsiifamee jiru ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa ofiitiif dubbatan hedduu humna addaa poolisii naannoo Somaalee wajjin wal ta'uun manidhaatti guuraa jiraachuunis odeeffannoowwan nu dhaqqaban kan birooti. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti araddoonni kanaan dura weerara humnoota naannoo Somaalee ofirraa qolatan waraana mootummaan doorsifamaa jiraachuun himame. Gama biroon waraanni naannawaa sana mandheeffatee jiru lammiilee Oromoo sababa weerara daangaan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun aanaa Cinaaksan qubsiifaman keessaa namoota ciccimoo fi dura buutaa hawaasaa ta'an qabuun dararuurratti argamu.
Abdusalaam Hasan bal'ina oduu kanaa qopheesseera. Waraanni raayyaa ittisaa wayyaanee araddoota of ijaaruun poolisoota humna addaa naannoo Somaalee ofirraa dhooggan irratti miidhaa dhaqqabsiisuuf socho'aa jiraachuun himame. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti araddoota tanaan dura weerara poolisoota humna addaa naannoo Somaaleen isaanitti baname fuuldura dhaabbachuun gootummaan ofirraa deebisan doorsisuuf waraanni wayyaanee gara aanichaatti imaluu maddeen OMN itti himan. Waraanni wayyaanee eeruu sobaa gama basaasotaan isaaniif kenname qabachuun meeshaalee waraanaa baay'eetu jira daba jedhuun gara aanaa Cinaaksan araddoota gololchaa fi mul'is igguutti guyyaa kaleessaa ganamarraa kaasanii imalaa turan jedhan jiraattotni. Waraanni wayyaanee weerara waggaa tokko lakkoofsisee deemaa ture keessatti araddoota weerara isaanitti baname cabsanii ofirraa deebisaa turan meeshaalee waraanaa baay'ee qabdan jechuun hiikkachiisuuf garas imaluun ammas shira biroo waraanaa jeneraalotni wayyaanee hawaasatti bobbaasuuf xaxamaa jiruudha kan jedhe jiraataan. Waraanni wayyaanee araddaa mul'is deemanis hawaasni karaa irraa waan maqaniif kaayyoo hidhannoo hawaasaa hiikkachiisuu qabatan osoo isaaniif hin milkoofne hafeera. Poolisootni humna addaa naannoo Somaalee waraana raayyaa ittisaa wayyaanee da'oo godhachuun horii fi qabeenya uummata karaa irraa maqanii saamanii deemuu himanii edda galgalas hawaasaa nagaa weeraranii jiru. Makalakeen araddaa gololchaa dhaqee odeeffannoo kan uummanni kuma dhageen karaa irraa duraa maqanii Liju poolisiin dhuftee loowwan kudhan yaafattee jirti jechuudha. Loowwan Muktaar Alii fi obboleessa isaa kan Nuur Alii jedhamu loowwan kudhan yaafatanii jiran jechuudha. Uummatni araddoota akka gololchaa mul'isi guu fi hawaasni naannichaa dammaqinaan akka of eeganii fi hidhannoo isaanis akka hin heekkanne dhaamaniiru. Namootni muraasni waraana wayyaaneef humnaa ta'uun waraanaa dura deemanii hawaasa miidhuuf socho'aa jiraachuu kan dubbate namni kun namootni kunneen eenyummaan isaanii guutuun isaan harka ga'uu ibsuun gocha kanarraa akka deebi'anis gaafataniiru. Gama biroonis waraanni raayyaa ittisaa wayyaanee naannoo sammaan dheeffatee jiru lammiilee Oromoo sababuma weerara daangaan qeefi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun aanaa Cinaaksan qubsifaman keessaa namoota ciccimoo fi dura bu'oota lammiilee kanneen ta'an qabuun dararaa cimaa irraan ga'aa jiru. Gara oduu keenya isa xumuraatti wayitaa ceenu ammoo hawaasni Somaalee Ogaaden Ameerikaa kutaa Minisootaa jiraatan waligahii ambaasaaddara mootummaa Itiyoophiyaatiin qophaa'e fashilsuun isaanii dhaga'ame. Waligahiin sabaa fi sablammoota Itiyoophiyaa garaagaraa hirmaachisa jedhamee ture mormii dargaggoonni Somaalee dhageessisaniin danqamuunsaa beekameera. Barri Yusuuf bal'ina oduu kanaa qopheesseera. lammiileen Somaalee Itiyoophiyaa Ameerikaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatan walgahii ambaasaddarri wayyaan irratti argame mormuun fashalsan. Lammiileen Somaalee Itiyoophiyaa ajjecha hidhaa fi dararaa mootummaan Itiyoophiyaa lammiileerraan gahaa jirurraa muufii qaban walgahii ambaasaddarri Ameerikaa Minneapolis Minnesotatti qindeesse kanarratti mormii cimaa kaasanii jiru. Walgahii sabaaf sablammoonni yaamaman kanarratti dargaggoonni Somaalee baay'inaan argamuun mormii mootummaa abbaa irree Itiyoophiyaa fi gochaa inni lammiilee irratti adeemsisaa jiru mormuuf dargaggoonni Somaalee hedduminaan sagalee mormii dhageessisan. Battaluma ambaasaddarri wayyaanee Kaasaa Taklaa Birhaan jedhamu waltajjii irratti argametti galmis jeequmsaan guutame. Eenyu akka dubbatuu fi kan dhaggeeffatu ammoo eenyu akka tahellee wallaalamee ture. Dhaadannoolee fi mallattooleen mormii Oromoo keessatti beekaman kanneen akka daawan wayyaanee fi harka isaanii wal qaxxaamursuun yeroo tokkotti teessumarraa ka'uun dargaggoonni galma sanitti walitti qabaman mormitti seenan. Battaluma rakkoon kun dhalatetti waltajjirraa haa wal dhaggeeffannu maaloo jechi jedhus dhagahamaa ture, garuu kan wal dhagahu hin turre. Dhawaatuma mormiin jabaachaa dhufeen galmichis jeequmsaan guutamuun poolisoonni dhufan. Poolisoonnis rakkoo uumame erga dhaggeeffatan booda gaaffii hirmaattotaaf deebisaan qabdan yoo ta'e wal hubachuun ni ulfaata. Waan ta'eef walgahii keessan addaan kutuu qofaatu irra wayya ajaja jedhu ambaasaddara wayyaanee olola sabaaf Minisotatti ummata walitti qabee ture Kaasaa Taklaa Birhaan itti himame. Erga kun itti himame booda ambaasaddarri wayyaanee Kaasaa Taklaa Birhaan galmicha gadhiisanii bahuuf dirqaman. Lammiileen Somaalee Itiyoophiyaa Ameerikaa Minneapolis Minnesotatti walgahii ambaasaddara wayyaanee fashalsan kanneen injifannoo argatanitti miira gammachuu isaanii bifa garagaraatiin ibsataa oolan. Marii san irratti sabaaf sablammoonni garagaraa kan affeeraman wayita ta'u dargaggoonni dhalootan Somaalee Itiyoophiyaa Ogaadeniyaa irraa ta'an
adda durummaan mormii kana eegaluu isaanii maddeen gabaasan. Hawaasni Oromoo, Sumaaleef Amaaraa biyyoota alaa garagaraatti argaman walgahii ambaasaaddoroonni Itoophiyaa adeemsisan irratti mormii kaasuun fashalsuun kun isa duraatii miti. Egan hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneen turanii oduu isinitti himuun kan isin faana turanii kun ingidaati gama ogummaa kaameeraa fi gulaallee suur sagaleetiin kan faana ture immoo Abdii Jamaali. Qophiileen OMN biroon itti fufuu waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii.